sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Adoolessa 23 bara 2016 harka fuuni akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isinii darbudha. Akkuma barame dursa oduu isin dhageessifna. Oduu kan isin dhageessistu Jaalle Jituu Gadaati. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa waa'ee keenya kan jedhu Jaal Ilbuu Sabaa isinii dhiyeessa. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu ani Noolee Buttaati. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Amma kallattiin gara oduutti isin dabarsa. Oduu keessa OPDOtiin jalqabaa. Odeessi caasaalee waajjiraalee Oromiyaa garaagaraa keessaa har'a dhufan mootummaan TPLF OPDO dura yeroo uummanni Oromoo mormii dhimma maaster pilaanii dura dhaabbatee hin ta'u jedhee jala muree sana wayyaaniin uummata Oromoo kan ittiin ofirraa deebistuu duula lama ilmaan Oromoo irratti bante. Innis ajjechaa fi hidhaa garmaleeti. Ejjennoon ishee lamaan kun lubbuutti wareegamee karoora maaster pilaanii haqsiise. Ajjechaanis hidhaanis uummata Oromoo duubatti deebisuu hin dandeenye. Maaster pilaanii irra darbee gaaffiin uummata Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa tahee yeroo jabaatee baatii 8ffaa olitti itti fufettis uummata irratti lola jabaa labsee argaa fi dhageettii qofa osoo hin taane ijaan kan argee addunyaan ragaadha. Uummata Oromiyaa guutummaatti gaaffii uummanni Oromoo karaa nagaadhaan gaafateef deebiin dhukaasa rasaasaa fi hidhaa garmalee akkasumas ilmaan Oromoo bakka uummanni hin jirretti ajjeesuun gatuu fi gocha suukanneessaa raawwataa dhufeera mootummaan wayyaanee. Kanuma keessaan uummanni Oromoo injifannoo guddaa galmeessisuun ammas bilisummaa gonfachuuf fincilli xumura gabrummaa kan itti jabaatee jiruu fi hojjetaan waajjiraalee garaagaraas yeroo kana gara gaaffii uummataa hiriiruun fincila xumura gabrummaa deeggaruun mootummaa wayyaanee rifaasisee jira. Jalqabatti wayyaaneen uummanni Oromoo ajjechaa fi hidhaadhaan kan duuba deebi'utti fakkaatee ture. Lola uummata Oromoo waliin qabu araarfachuuf balleessaa isaarra dibuuf jedhee yeroo ammaa kana hojjettoota waajjiraalee Oromiyaa garaagaraa keessa hojjetan wal ijaaraa lafa sidii kenninaa jechuun akka walitti dhufeenyaan hojjettoonni biiroolee Oromiyaa keessatti dhaamsi gadi bu'ee jira. Kunis wayyaaneen lafa manaa naannoo Finfinneetii isiniif kennama jechuun ammatti bakki qophaa'ee jiru Buraayyuu naannoo Ashawaa Meedaa, Sulultaa fi naannoo Sabbataa ta'uusaa nuuf gabaasanii jiru. Haa ta'uyyuu malee ammayyuu abbummaan alagaa wayyaaneen utuu abdiin kutannee uummata Oromootiin lafa nuti isiniif kenna jettee hojjettoota garaagaraa muufatanii jiran ofitti araarfachuuf kana gochaa jirti. Kun yaada wayyaanee ta'us mormiin waajjiraalee Oromiyaa keessatti amma deemaa jiru lafa keenya irratti abbummaan nudhaa eenyutu eenyuuf kenna kun nun araarsu mootummaan alagaa dhimmi lafa Oromoo hin ilaallatu Oromoo irraa fuudhee Oromoof kenna jechuunis waajjira hedduu keessatti gaaffiin kun ka'ee jira. Hojjettoota biiroolee Oromiyaa keessaa hojjetan gariin kanneen maqaa saba biraa qaban isiniif kenname lafti wal ijaaraa kan jedhame kanatti hiriiree wal ijaaraa jiraachuun kan hubatame yommuu ta'u Oromoo irraa lafti fuudhamee nama biraaf kennamuun dhiiga dhangala'eera tarkaanfachuu waan ta'eef fincilli biiroo keessatti eegala kan jedhu sochiinis akka jiru odeessi kun nu ga'ee jira. Gara oduu fincila xumura gabrummaatti yeroo darbinu Harargee lixaa aanaa Masalaa ganda Coomaa keessatti qeerroon godinichaa fincila xumura gabrummaatti wareegamuudhaan cichoominaan baatii 3 ol walitti fufiinsaan olaantummaa dhaabaa diina hubachiisuun diina dura dhaabbataa har'a gahaniin kana booda Oromiyaa bilisa baasuun gaaffii abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuu qabna jechuun adoolessa 22 guutummaan qeerroo ona Masalaa irraa walitti dhufee dhaadannoo dhageessisaa ooleera. Fincila xumura gabrummaa Harargeetti gaggeeffamaa jirutti mootummaan wayyaanee kan sodaa keessa seenee lubbuu hedduun godinicha keessatti wareegamee lakkoofsaan akka godinaalee Oromiyaatti olaanaa kan ta'ee fi kunis uummata Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo gara fincila xumura gabrummaa jabeessuudhaan itti fufsiisanii jiraatuun gabaafamee jira. Fincilli xumura gabrummaa godina Harargee keessatti haga galii isaa fi bilisummaan uummata Oromoo mirkanii taatutti qabsoo jajjabeessuuf fincila xumura gabrummaa fiixaan baasuuf qeerroon Harargee lixaa walitti dhufee irbuusaa haareffachuun gabaafame. Godinni Shawaa lixaa yeroo ammaa bilisummaa gonfattee jirti jechuun nama shakkisiisu. Bakkeewwan adda addaatti alaabaan keenya alaabaan adda bilisummaa Oromoo fannifamee sirnaan jiraataa jira. Qeerroon bulchiinsa uummataa keessatti dhaabuun ofiin of bulchuu mirkaneessaa jira. Ergamtoonni wayyaanee bakka namni wal bira hin jirree fi nama kophaa deemuu butuun miidhaa jirti. Bulchiinsi wayyaanee Oromiyaa keessaa guutummaatti diigamee baduuf jirtutti fincilli xumura gabrummaa jabaatuun qeerroon gabaase.
Godinuma kanaa lixa shaggarii fi giddugaleessa Oromiyaa kan taate aanaan Ada'aa Bargaa, Mogorii fi Meettaa Roobiitti warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaatti jabaachuun daandileen konkolaataa bakkoota hedduutti cufuu fi humni ittisa uummataa tarkaanfilee rifachiisoo fudhachuu irraa abbaan irree waraanaa isaa gara kanatti bobbaasee uummata gooluu irratti argama. Magaalonni aanaa Ada'aa Bargaa fi Mogor baadiyyaa dabalatee waraanaan goolamaa jirti. Odeessi qeerroo Meettaa Roobii akka gabaasetti. Oduu biraan qeerroo qallam Anfilloorraa barattoonni bara kana qormaata kutaa 12ffaa fudhatan keessaa barattoonni qormaata dhumaa sababeeffachuun nagaa walitti dhaamu kan jedhuu fi yaadannoof jecha walitti dhufanii osoo jiranii barattoonni 20 humna waraana wayyaaneetiin qeerroo 8 fi qarreewwan 20 kan ta'an ukkaanfamanii jiru. Isin adda bilisummaa Oromoodhaa fincilli xumura gabrummaa qindeessuuf walitti dhuftan jechuun barattoonni kunneen ukkaanfamuun qeerroon gabaasee jira. Maqaa ijoollee kanaa akka nu ga'een qilleensarra oolchina. Uummanni magaalichaa barattoota keenya bakka itti hidhamanii nuuf haa deebi'an jechuun fincila xumura gabrummaa kaasuun dhaga'ame. Walgahiin wayyaanee sababa kanaaf magaalichaa fi godinoota hedduu aanichaa keessatti fashalataa jiraachuun gabaafameera. Oduu walqabateen Arsii lixaa magaalaa Seeroftaa keessatti waraanni wayyaanee uummata Oromoo mirgi ofiif falmachuu sochii godhu doorsisaa fi reebichaan ukkaamsaa kan jiruu fi dargaggoota hedduu hiriiraaf uummata yaasuuf yaalii godhaa jirtu jechuun manarra deemee mana hidhaatti guuraa turuun dhaga'ame. Dargaggoota mana hidhaa magaalaa Seeroftaatti guuraman keessaa ammaaf maqaan isaanii kan nu gahe Muhammad Adam, Hussein Awwal, Amin Waariyoo, Husiyyaa Dhaqaboo, Jaayilaan Aloo fi Qamar Muhammad jedhamu. Karaa biraatiin magaalaa Shirkaa keessatti poolisiin federaalaa uummata reebaa buluun kan dhaga'ame yoo ta'u, namoota galgaleeffatanii gara manaa galan reebaa turuu fi uummanni magaalattii yeroo ammaa dheekkamsa keessa jira. Arsii Bahaa magaalaa Sireetti basaasummaa irratti kan bobba'an Aman Jundii fi Baqqalaa Rugeessaa namoota jedhaman tarkaanfii irratti fudhatameen magaalaa dheeraatti yaalamaa jiraachuun himame. Oduu gaddaa. Artist Birraatuu Lammaa du'aan boqotee jira. Artist Birraatuun bakki dhaloota isaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Araaree ganda Tattaafataa Tulluu Maraatti adoolessa 20 bara 2016 addunyaa kanarraa boqotaniiru. Sirna awwaalcha isaanii gaafa adoolessa 22 bara 2016 waldaa Ortodoksii Mikaa'el Goobanitti raawwate. Artist Birraatuun sirboota beekamoon keessaa yaa baallee sarariitii maal yaadaa bulaniitii namni yartuun nama miti kan jedhudha. Uummata Oromoo fi maatii isaaniif jajjabina hawwina. Egaan oduun keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Sagantaalee keenya hafan waliin turtii gaarii. Kita beektu jirra yaadsa moo gaheere Oromoo tamaraan lolbuun jiraanne turullee wal gaarra akka dootti godhee na jehii na daraa. Harrayyuu jalqabii shama waliin gahii bara wallaas torii kamiseen kulay morgamaa jahee bahii waan baraate dambi dolloo gidaamiif najooti namuudhaan fedhee oduu isaanii dhabeeka agaraa kiraafee. Dhimmaa fi akaaroo mattuudhaa fi gooree amsanaa qunnamii jagattee kan tarree kanneen baadiyyaadha kayuu dadhabdullee. Jiti Borana asila pibade Ugana dubbisi ni gatai Ibanina pili Baay'ee qaba ita beektu jirra Amsa moo gahee Oromoo tamaraa Yotinji falloon wal qunnamuu jirra Ja'inaatti himee hawwiif yaada garaa
Ano banko baye kalebi jabe Siraju tadabe bakato tadabe Edi ab jabuti sudani rakatu Adunya chopana tini kadir mati Bekato dabame akabe nakega Dabame nekupe Allah ashiratu nuditu tijari Oromia gutu mesara parmari Pamma kipa pahabidi ati Europa bishya kalena Amerikati Sapunto tamagi hawi wali tukika Dimi manko agi sarriti wala dami shakko ya sarriti awan kenya kesa kuma kala mota kan kenni goda tuma modalo tatoli yo tuma tortori awan kenya kuma mali kala mota ormen gana duke ile sidarbata shakko ya sarriti sariti wala dami shakko ya sariti barato tambo kannel university nakamte pileka kimbiti simtani najodam bidalla kitami staftani ebitadam tudam sirira batani wayyo ananyatu rasa sandumtani shakko ya sariti sariti wala dami shakko ya sariti wala dami shakko ya sariti atilu nadese ananya tumbate makashi tinapne malkashi tinapne warta jala kese konkil makojate ati gota dese gota robo dese ego arka kese lolil makojat shakko ya sariti shakko ya sariti wala dami shakko ya sariti wala dami shakko ya sariti illola rellola molloro mollola addunyaa ranjirtu bilisummaan tola kana promoti ejjete lola anjalteessan jaallu obboleessa boyye anjabeessan jaallu obboleessa kolle shakko ya sariti shakko ya sariti kutaa jalqabaa keessatti waa'ee keenya irratti waa'een keenya addunyaa keessatti qaama kamiinuu yoo irratti haasa'amee fi mari'atamellee unuun qofa akka ijootti akka ilaalu dhimmi yookaan giroon keenya kunis waan unuun dirqamsiiftuu fi dhiibbaa wayyaaneetiin funaanamaa akka jirru falmaa mirga keenyaaf taasifnuuf fincila xumura gabrummaa ji'oota 8 oliif sirna gabroonfataa irratti adeemsisaa yoo nageenye akka jirru tuttuquuf yaaleen ture. Waraabona raabu'ee qeeransiin irrabbahu bineensuma tokkolleen waan naannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna koo jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u.
keenya guyyaa har'aatiinis waan qabsoo keenya irraa isiniif barreessuuf deemsa keenyas akkamitti akka tolfannu waan irratti mari'achuu qabnu irratti isiniin dhiyeessa. Yeroo kana caffeen Oromiyaa walgahii idileen gaggeesse jechuun waltajjii marii garaagaraa akka gaggeessaa jiran beekamaadha. Waan gaarii futoo hin taane akka itti harkaa lagaa sabni Oromoo tumuu irratti akka mari'atan beekuu fi qeequun waan gaariidha. Marii gaggeessituu kanaan OPDO'n gaaffiin uummataa fi fincilli Oromiyaa keessaa rakkoo bulchiinsa gaarii irraa madde jechaa jiru. Haa ta'u malee kun gama tokkoon ilmaan Oromoo quuqama Oromummaa qaban maqaa bulchiinsa gaarii fi kiraa sassaabdummaa jechuun hidhaatti guuruuf sagantaan isaan baafatan yoo ta'u, sagantaa fincila xumura gabrummaa ittiin doomsan qabatanii kan ittiin socho'uu malan qeequu fi aggaammii ergamtuu kana tooftaan irra aanuun waa'een keenya murteessaadha. Mootummaan wayyaanee EPRDF yookaan TPLF'n hoogganamu maqaa nagaa eegsisuu jedhuun ilmaan Oromoo waraana biyya Somaaliyaa keessatti doolaara Awuroopaanotaan jijjiirrachuun diinagdee sassaabbachaa ture. Amma immoo gama Sudaan kibbaatti lammiilee biyyattii ergachuuf akka jedhu dhaga'aa jirra. Waraabona irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkollee waan naannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna koo jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u. Egaan duraan waraana isaan hin ilaalle irratti quuqama lammummaa fi aantummaa kan hin qabne murni xinnoo wayyaaniin ilmaan Oromoo saboota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa wajjin bobbaasee horiitti jijjiirrachuun akka gurgurachaa ture ammas Sudaan kibbaatti maqaa nagaa eegichaan bobbaasuun isaaf diinagdee yeroo ta'u uummattoota biyyattiif ammoo gaddadha. Kunis sabni Oromoo biyya impaayera taate kana keessatti murteessaa waan taaneef irraa kaasuun barbaada. Mee ilmaan waraanaa isaan hin ilaalle irratti aarsaa gatii hin qabne taasisaniif maal haa dhaamnu? Ilmaan Oromoo waraana lagaa keessa jirtan yeroo sabni keessan dhumutti tumsa barbaadamuuf affeeramaa turtanittu. Affeeramaas jirtu. Dafqa hin barbaachifne biyya hambaatti baasurra saba keessan akka gargaartan ammas waamicha lammummaa isa waa'ee keenya ta'een isinii dhiyeessa. Firoota keenya itti dhiyeenyaan achi jiraniif waa'ee keenya malee waa'een Somaaliyaa Sudaan kibbaas nu hin ilaalu jennee gorsa barbaachisu haa dhaamnuufi. Waraabona irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkollee waan naannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna koo jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u. Gorsa kanarra dabartanii yoo deemtan maatiin keessan utuu isin waamanii utuu maaloo jedhanii darbitanii yoo waraana lagaaf ba'aa hin barbaachifne baattan seerrii heerrii fi toobaan gadaa Oromoo isin qabdi. Dacheen isin hin milkeessitu. Biyya hambaatti yoo duutan allaattiin isin hin nyaattu. Isin hin awwaaltus. Ekeraan keessan daadhii hin dhugu. Fi kan kana fakkaatan kun tuma uummanni Oromoo qabu uummataa fi maatii keessan irraa hin tarkaanfatina. Waa'een keenya inni sadaffaan har'a isinii kaasu ammoo dhimma hidhannooti. Qeerroon biyya keessaa hidhannoo akka barbaaduu fi keessumaayyuu mootummaan wayyaanee qawween haleelamuu akka qabu qabsoo saba Amaaraa Gondor irratti taasifame irraa qeerroon Oromoo qawween akka hanqatetti kaasaa akka jiru waan miidiyaa hawaasaa irraa argaa jirrudha. Haa ta'u malee hidhannoon biyya gabrummaa jala jirtu dhiisaatii biyya walabummaa mataa ofii qabduufuu barbaachisaadha. Garuu hidhannoo jennee qawwee bitannee akkuma uummata keenyarra waggoota 25 guutuu hiikkachaa yoo naga'e diinaaf miira jarjartiin binnee galii taasisuu akka hin qabnee fi qabxiilee barbaachisoodha jechuun kaasuun barbaada. Waraabona irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkollee waan naannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna koo jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u.
Inni jalqabaa mootummaan wayyaanee afaan qawwee malee akka gadi hin jenne walabummaa, bilisummaa fi birmadummaa boodayyuu hidhannoon barbaachisaa akka ta'e armaan olitti tuquuf yaaleera. Qabxiin itti dabaluu barbaadu dhuguma ilaalchi ittiin uummata keenya burjaajessan hafee sadarkaa hidhannoo hawwuun keenya mallattoo bilisummaati. Hidhannoo malee bilisa waan hin baaneef garuu ati mataan kee hidhachuuf hagam akka qophoofte beektaa? Hundi keenya aarsaa barbaachisu baafnee, wareegama qaalii baafnee, qaanii fi salphina nyaaphi nutti fidde keessaa ba'uuf hagam murteeffanne. Dhuguma diinni hanga lubbuu keenyaatti yoo nu kaamse akka gootota darbanii iccitii qabannee darbuuf saganteeffannee uummati keenya iccitii uummataa qabatee garaa wal beekee faaraa fi nyaaraan hagam wal faana sossoo'uuf sadarkaa sanarra geenyeerra. Yoo hin geenye sadarkaa qabsoo keenya ol guddisuuf ofitti amanamummaa keenya guddisuun hojii manee keenya duraa ta'ee natti argama. Waraabon irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkolleen waan aannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u. Ka itti aantu qabsoo karaa nagaa adeemsifamaa turerraa qabsoon hidhannoon bu'aa qabeessa nu taasisa kan jedhu hayyootii fi beektonni waraanaa uummati Oromoo qabu akka irratti hirmaatan yoo ta'e gaariidha jedheen ilaala. Wayyaaniin shororkeessitoota maqaa jedhu itti laattee ofii uummata barbaadde ajjeeftee adda bilisummaa Oromootu ajjeese jechuun qabsoo uummata keenyaa akka hin quucarsineef qabsoo hidhannoo yoomiif akkamitti eessatti jalqabamuu akka qabu qaamota isaan ilaaluuf yoo tursine gama kanaan qaamonni dhimmi ilaaltus aaba wajjin waan barbaachisaa dalaguun waan gaariidha. Ka sadaffaan hidhannootti seenuuf humni nama waraana leenjii barbaachisaa waan ta'eef leenjii waraanaa haa fudhannuun hin jecha kooti. Leenjii waraanaa fudhachuun du'uu miti, miidhamuus miti. Uummata ofiif gateettii abdii fi wabii ta'uudha. Yoo leenjii hin qabaanne diina keenya ofitti bituu akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Gidduu kana obbo Nageessaa Oddoo Duubee dhimma Koongireensii Federaalistii Oromoo biyya hambaa keessatti kan adeemsisan karaa miidiyaa hawaasaa biyyoota hidhannoo malee bilisooman jechuun biyyoota 30 maxxansanii qabsoo karaa nagaatti akka hirkannu waamichaa fi qorqalbii uummata Oromoo qabsoo non-violent struggle kan jedhamu kana keessatti nu ittisuu yaalaniiru. Yaa ilmaan Oromoo, ani waan natti fakkaatu yaada obbo Nageessaa kanarratti jechuu wanta ni barbaadu. Paartiin Koongireensii Federaalistii Oromoo karaa nagaa qabsaa'uuf mootummaa wayyaanee irraa beekamtii fudhatee filmaata kijibaa wayyaanee hanga kana dorgomaa amma immoo yeroo itti tasuma teessuma paarlaamaa homaa dhaban obbo Nageessaan kan kana barreessaniif dantaa paartii isaanii fi fedhii dhuunfaarraa kan darbeen fakkaatu. Maaliif yoo jettan bilisummaa fi walabummaa boodayyuu hidhannoon nu barbaachisa. Waraabon irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkolleen waan aannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u. Qabsoo qeerroon taasisuuf bilisa taasisuuf maqaa kanaan qabsoo saba gara dabarsuu yoo ta'een alatti hidhannoon qabsoo keenyaa deeggaruu qaba. Nutis kan barbaade karaa nagaa fi kan fedhus karaa hidhannoo lamaanuu wal cinaatti qabannee deemuun dirqama jedheen ilaala. Amma yaadni koo akka wal isin jalaa hin dhoofneef walii keenya walii falmaa akka diinni nu irra hin turreef karaa lamaanuu socho'uu qabnan jedha. Erga kana ta'ee karaa lamaanuu socho'uuf maaltu nu barbaachisa? Horaa bulaa. Waraabon irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensi bineensumaa tokkolleen waan aannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutuuf irraa da'u.
nyaachuu ture saniif irraa hambisaan qabsoodhaan firraa mure kan dhiigatu turuke qeerransaa natti dabre osoo dirree baatiru kanaaf godaaree lammaffaan nyaachuudhaaf waraaboo lafaa ga'e karaan toogee ta'ee. Bonarraa buree qeerransi narrabbamu bineensi bineensuma tokkolleen waan aannamu nyaatamuun kiyya loolu deessuus waa duraan ba'u humna too jabeeffatee biyya koo qopheeffatee lachuutuuf irraa dha'u. Nyaata lafelle qeerransi dhiiga tuufe kurtee lafatti darba sanyii bineensa isaanii nyaata taafte hamba qabeenya kootu guuguun isaan lachuu tokkuma walirraas wayyaan qabu bineensi bineensuma waan hafuun qaban namaa. Bonarraa buree qeerransi narrabbamu bineensi bineensuma tokkollee waan aannamu nyaatamuun kiyya loolu deessuus waa duraan ba'u humna koo jabeeffatee biyya koo qopheeffatee lachuutuuf irraa dha'u. Isaanii baay'ee kan midhaan ooyiruu fite kakkaa karkarroof booyyee wal faragaan dabruun mul'isan alaamana bineensa nuuf bobba'u hanga yoom teenye eeboof waraana fuudhe tokkummaadhaan bobbaane ifirraa gatuu qabnaa goda isaanii marsine bahaa dhihaa dirmanne. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurra waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa keenya guyyaa biraan hanga wal arginutti nagaan turaa injifannoon uummata Oromoo gadaan gadaa bilisummaati.